barbaachise jarra abbaa gadaa lolee nu lolchiise hirayyoo dheera teenyaa allaatti marfachiise. Soda fifth of day. Sabake oromoo dammi sujal kabete. Belo itede bote rakate dadabete. Kapso gile suma oromoo gadabete. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. وبلينك يا خسلامة الدنيا رجل تندنيو وبلينك يا خرومو داكن كريستيانا في واقفتها وندي خيسانو ديادا invite شيرنا غودا جولين فيدراليزم تمنتن وري والكتومات تمنتن وري غندومات تنامنه وري ugaadhat تمنتن وري أول والومان قبنه وري خرادان دي سري دا كان كليك أبتشا دي ما جرتني راجران غلين كندينو invite شيرنو غودا دوغار دابنه خلاص دوغادا في مرمات تورة دوغادا في دابتشا تورة ammas dhugaasan itti fufnaa qabsoon teenyaan ganjifannoo maayyetti garagaggaluun hin jirtu dhiyaadhaa dhimma harargee irratti lagannaa jechuudhaan karaa cufuu dukkaana cufuu maal balaalee haati kana isii tanirraa akka gaariitti haasoyna ololtuuleen takka takka ammaas muumichi ministeera Dr. Abiy Ahmed aangoo gadhiisuudhaaf iyyatee live irratti oriitee warra haasaweetu jira jechuudha warra namuma tokko irraa haasoynaa jechuudha akkatti kijiba oofan kanaas wal garsiisnaa jechuudha muuxannoo isinii taati fuulduraaf gizee namni kijibuudhaa deeme akkaataatti qabda maaliif fiinxa qabee warra cahee kabajamoo ilma abbaa gadaa Dr. Abiy Ahmediitu aangorraa gadhiisuu deema jedhanii olola oofaa turan isii tanaas dhugaa jirtu himnaa jechuudha sadeeffaa wallaggaatu jira wallaggaaf dirmadhaa ta'etu tanoo wallaggaaf dirmachuun akkamiin dirmanna maaliin dirmanna maali wanni wallagga ta'u jiru ta'etu qabxiilee sadeen tanarraa laalla dhiyaadhaa xiqqoo boodanii agarra inshallah bakar buare wajjin ibro shaqaadhaati gannabaan ajjeesan hayo saanii dhaalee dhaloota dhaalchisee jaarraa abbaa gadaa loleen lolchiise warra kalee jaarra duulu jiruutu arraabii gidduulu jira ni soobameen warra oromoo moohuun barbaanne hoggusi gowwoomsan akka waan oromoo moosisuu barbaadanii sittaason dallaaltonni siyaarfaadha akka waan oromoo injifachiisuu barbaadanii sittaason tana sirri keessa seennee haasoyna yaadda gootoo wani jaarraan abbaa qabsaawota haati marraa lama harme marraa lama wayi osoo sideeyse haati marraa lama haati yeroo lama نجا سربي يرون ديمات ديمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلينك يا إسلام أخذ الدنيا رجل تنودينو وبلينك يا خورو مودا كان كريستيانا في واقع فتاة وندي خيسنو
salaamanni kiyya khoonne irraa buqqee lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu kaanis viidiyoo alaalu kaanis nurratti dhaqqabu realizimii dhugaadhaa deeggartan sheer godhaa warri gandummaan qabne sheer godhaa warri injifannoo qeeroon kumnishan itti ajjeefamte tun akka nu harkaan baaneef daleeydan sheer godhaa warri immoo gandummaa fi numanalizimii fi namanalizim qabdan itti dhiisa hanga karaa waliin nu deebisu karaan keenya waladda ta'ee jira tanaafuu nuti kaayoo ganama eegallee galmaan ga'urra jirra bakka kalee gaafa wayyaaneen cabdu jirru jirra jechuudha garan gaggalle nama jalachi yaane gamanaas yaane tanaafuu warri ejjennoo qabdan jechuudha ejjennoo qabdan warri yaadaan mormitan sanirratti oofaa isiniin jenna jechuudha harargeedhatti lagannaan labsamte guutuu oromiyaa keessatti lagannaa labsan lagannaa labsamte tun guutuu oromiyaa keessa harargeedhatti guyyaa arraantanaa gaggeeffamaa oolte lagannaan harargeedhatti bakka takka naannolee dirree dhawaa keessaa dilasii miti wadaay fi haramaaya naannoo hararri irratti bakkaata adda addaa kanarratti lagannaalee deemaa oolte gammachuudhaan warra raabsaa turee fi warra gammachuudhaan leellisaa tureetu jira rakkoodhaa miti amala wanni namatti taate namarraa naftu anammoo rakkoon tiyyammaan tana lagannaan tun eenyu miitiidha maali bu'aan ati lagannaarraa arkattu anammoo ummata kiyyattiin dubbachuu jira ummanni kiyya ummanni harargeedha lagannaa godhuudhaan eenyu kamiidhamu siituun miidhamaa jechuudha jimaa'ati gurgurataa deemtuutu magaalaa irratti baala si tanqatee si harkat du'a haadha qoraanii tasilaa qoraan gurgurtee zeetaa fi gaaza bittiitu bitachuu hanqata haadha dhukkubsattee dahaa deemtuutu dhaluudhaaf wasaasaa mudatee karatti du'uu mala daa'imman dhukkubsataniitu haakima hanqata warra mana wallaansaa dhaquu qabuu fi mana wallaansaa tajaajilamuu qabuutu hanqata warra dawaa fudhachuudhaaf dirqiitti ta'ee guyyuu manaa himaa dhaqee dawaa liqimsuutu dawaa fudhachuun san irraa hafti warra naggadatee tirfii idduu barbaaduutu irraa miidhamaan eenyu si jechu ummata keenya hiyyeessa guyyarraa guyya carraaqatee if jiraachisu ummata keenya hiyyeessa waa idduu waa baafatee mana bulchatu ummata kana sitti taphatanii karaa si cufsiisuudhaan lubbuu arraanta nama dooyte mee siifaa wallaananii haya mee arraanta na wareegame siifaa awwaalanii siin nama kee dhaba siin madaawa si khasaaraan karra dhuftu si khasaaraan dinagdee karra dhuftu si miidhaan karra dhuftu maaliif 90 takka irraa barachuu dadhabne gaafa 1990 takka AFLO fi OLF jennee idduu tanarra murruq ol goone hawal nu ficcisiisanii daaraan godhanii nu fixan lubbuu dhabnee jechuudha kaan biyyaa bahe kaan ni hidhame kaan ni dhabame jiila qabna nuti arraa sanuma ta'uu deemta si dhabamsiisuu deeman si xiqqeessuu deeman maaliif sittiin dalagatan maaliif namni biyya alaa taa'u qindoominaan akkaati arraantana magaalaa cuftu bii si godhanii khasaaraa ifirra akkamiin magaalaa teetirra khasaaraa ififidda dhuguma rabbitti ifiin khasaaraa ifirra fidda naggaadee teetirra khasaaraa maatii firra khasaaraa ummata firra khasaaraa hay warri lagannaa afeeru kun ummata fiitiif iyyaatu ummata fiitiif hin cinqatu nama fiitiif hin adootu nama fiitiif hin laalatu hay namni kanuma nama fiitiif hin laalanne lagannaa ummata firra labsu maali aadaa badduu jechuudha seenaa badduu naaf sama aadaa badduu jechuudha ati badooytee ijoollee tee dhabda inni ansoolaa bareedaa uffatee mana isaa keessa rafuu jira jiruu bareedaa keessa jiraachuu jira miidhaa nurra qabdi ummata keenya irra qabdi nu ummanni keenya kan miidhamu jiru isiniin miidhama
didi jala ay khara deemaan hundi dhufee si ajajata khara deemaan hundi qabsaawaa si fakkaatee dhufee si ajaja khara dukkaana si cufsiisa ay qeerroon ummata fiitii fadooddi bar qeerroon ka qabsooyte bar nama aangeessuufi miti waan kana dhibbarraa dhibbatti Juwaarii harka keessaa qaba abbaan waan kana wixine Juwaarii abbaan waan kana gaggeessi jeen Yaayaa Bashiiri gurbaa gowwaa Saabaa'oo keessa maraatee dhufe kana gurbaa mara Saabaa'oo keessatti Eertiran maraatee dhufe ka'an ilma Jimmaati yoon Abiyyi deeggaree warra deeggartanaan ja'aniif Abiyyuma balaaleeffatu ganamaa gulgulatu taa'ee Yaayaa Bashiir jechuudha gurbaa mataan fayyaan qabu Saabaa'oo keessatti urmii isaa guutuu kijibaabe reediyoo irratti waraana meeqa dankan godhaabe gaafa Saabaa'oodhaa ni beeytan gabaasa dhiyeessaan turre jirra namichi kun urmii isaa guutuu Saabaa'oo irra taa'ee kijibaabe kanaaf Tsaggaayee Araarsaadhaa kamana distii faranjii keessa galu ka dalagaan qabne ka ABO'n shanee maallaqa kannituuf ka Juwaar maallaqa kanneefi jiraachisu warra kanaatu asitti ummata keenya ficcisiisa jechuudha maal ta'uuf maaliif hayyoo teeta qoraan gurgurattu karaatti cufta maaliif obboleessa kee ka barnoota deemu barnoota irraa hambifta maaliif naggaadota kee ka jimaa gurgurattu irraan deemne taasista maaliif shaqaxa isaanii keessaa zeetaa fi sukkara warra gurguratee idduwaa baasee daabboodhaan ilmaan fi jiraachisu akka isaan hin jiraanne maa taasista waay ummata jiruun qabne warra Eertiratti maraate urmii isaa guutuu Eertiraa keessa taa'ee namichi kun xashtee ala kana Ijipti tana taa'eetuma faradaa bee nama nagaatti nam fakkaachaa ture duratti kabajaa guddoon qabaaf ture namichi fayyaan qabu gowwaan waan itti warra shanee jala deeme hunda milikkataan isiniin namni shanee jala deeme hundi yoo ilma gandaan arrabsin namni xuuxxoo shaneetiin guddate ilma gandaa arrabsuudha sabboonummaadha jaanii xuuxxoo keessa qaraasisan gowwaadha yoo ganda isaan arrabsine nama tokko ka ganda yoo ganamaa galgala arrabsine mee nama shanee jala guddate hunda laala warra shanee keessa qabsooyne jedhu hunda laala yoo nama ganda isaan arrabsine sabboonummaa ka qabuttiin fakkaatu akkasin leenjisan Yaayaa Bashiir urmii isaa guutuu nukki jibaabee qabsoo walabummaa bile waboo keessatti hangana saamne hangana rasaasa boojine hangana akkana goon urmii isaa guutuu saniifuu kawa Yaayaa Bashiir arra katabsiisee waan kana goosise Juwaar Maammadi jechuudha Juwaar arra aktiivistiidhaa miti Juwaar dhaaba seenee jira Juwaar amma booda Oromoodhaa fi miti ka dubbatu paartii isaatiif dubbata Juwaar akki duritti ilaallu fi akkitti imma laallu takkoo miti ulii Juwaar dur Oromoof dubbata amma immoo paartiif dubbata dantaa paartii isaatiif haasawa saniifuu akka duritti Juwaar laaluun wallaalummaa siyaasaa beekuu dhabuurraayi Juwaar akka duri laalamuu qabu paartii siyaasaa deeggaru jira saniifuu ija siyaasaa saniin laalla isa paartii siyaasaa saniin laalla haqni kanuma ati ka Abiyyi ganamaa galgala arrabsu ka Abiyyi ganamaa galgala xiqqeessu ka Abiyyi ganamaa galgala ilma Minilik jechaanii oolu namni biraa hogguu Juwaar qeeqe maaliif dhiigni si dhaabbata dimokiraasii wallaalarraayi jechuudha maqaa dimokiraasiin beeyneef ati dimokiraasii waan taateetu siin galiin jechuudha hin beeytu dimokiraasii nuti imma ijoollee Abiyyi qeequ hin qeeqinaan jennuun yaada isaan irra qeeqanii mormina nutis nama feene gisee gagguurree haqa isaatti fudhachuu danda'u qabda dimokiraasiin sani akkuma xiyya taniin an nyaadhuun taniin an deeggariin taniin an jala deemiin gabrummaadha tun abbaa irrummaa agarsiisti saniifuu ijoolleen teenya ummanni keenya ijoollee teenya keessa warri ergama namaa fiinxa baasuuf hojjechaa jiru jira qeerroon Harargeedhaa hayyuudha qeerroon Harargeedhaa beeytuudha qeerroo tana keessa diinni harka naqateen nama ergatu qaba qeerroon Harargeedhaa if gingilchaadhaa diina namni isin ergatee isin dogoggorsiisu if keessaa baasaa hayyuudha isin
ilmaan jaarraa abbaa gadaatiisin ilmaan elamoo qilxuutiisin ilmaan mul'isa abbaa gadaatiisin ilmaan qabsaa'otaati waan abbootiin teessan kalee dalagaa turte arramaa wallaaltan if keessa deebi'aati hoggansa qeerootii fi warra bobbaa qeeroo kana keessa ka ergamee isin karaarraa baasee haadha teessan irra karaa isin cufsiisu abbaa keessan irra karaa isin cufsiisu naggaadee teessan irratti karaa isin cufsiisu tagaraa qabdurra karaa isin cufsiisu obboleeyyan keenya kan aggadatu karaa isin cufsiisu if keessaa baasaa isin keessa naqatanii jiran jaarraas akkanuma warra isaatti duulchisaa turan gaafa dur joolluma gosa isaatti kaasaa turan dura katti kaasan namuma gosa isaatti laalanii keessaa gowwaa hambaan qabne kana masaa kana deema ajjeesi yoo jaaniin ajjeesurraan deebine jaarratan gowwaan kun faarsinaan if booda deebuun beeku fireenan qabu haadha garaa qabdu ta ulmaa ciniimmuun itti jirtu karaatti cufan akkamiin deemtee deessi isii fi ilmoonis ni gaagaamti jechuudha maal arkattammee arraan tana warri shira kana yaaddanii nama kana hundatti karaa cuftanii hunda cufsiistanii naggada ummata dhorkitanii ijoollee barachuu hanqistanii karaa irratti waa balbalchitan kun ergama namaatiif wareegama ta'uudhaan ala wanni isin fiddan maal abbaan miidhamu isinii jechuudha tanaaf diinni isin keessa kaayyatee jira jechuudha qeeroo keessa abbaan fadheef kaafaa oo deeggaruu danda'a abbaan fadhe badhaadhina deeggaruu danda'a hogguu paartiin deeggarajee inni qeeroo miti ulii amma Jawaar bakka deeme hunda qeeroo jirtuu jaa qeeroon ta kaafaa ootii miti qeeroo oromoodhaati qeeroon oromoo maas dhaaba oromoo hunda wal qixan laalti ilma oromoo hunda wal qixan laalti tanamuutii miti yoo kaafaa on deeggarajee qeeroo isaarraa bu'ee jira jechuu namichi bu'uu qaba yoo badhaadhinaan deeggarajee qeeroo keessaa bu'uu qaba qeeroon danta'eedduu ummataati faayidatiisituu hawaasaati tajaajiltuu ummataati wareega kafaltuu ummataati roorroo dhorkituu ummataati bala hanqistuu ummataati eeggattuu taayitaa siitii jechuudha bar muumichi ministeera ammaan tana irratti karaa cufna ja'anii olola kaasanii ummata keenyatti rakkisanii gabayaa dhorkanii ummata keenya harka qalleeyyii ummata keenya waayittuu zaytuna gurguratee gaaza bitatee galu ummata keenya ficaa geessee waayittuu waa baasee ficaa bitatee galu naggata dhorkatanii akka isaan rakkatan taasisu jechuun ummata saniif aantummaa dhabuudha akka ati maantana komaandi poostii wallaggarra taate si dhuftu sirra godhu jiran amma duraas ala teenyeetis sitti maat turre hin gowwoomin jiila qabdaati quuftee 90 takka akka gaarii deeqifattee jirta mootummaa jibbineeti warra mootummaa harkaa qabu balfine mootummaadhaan wal lollee OPDO yennee dinnee isiidhaan roorroo irratti oofne takkan fudhannu yennee tujjaarri keenya hiyyoome qabaataan keenya hiyyoome goonni keenya ajjeefame namni keenya dhabame akkasiin boodatti baxaq jennee hafnee jechuudha dirree dhawaan duratti akka Duubaay hiyyooytee haftee jechuudha magaalaan biraa hundi hiyyoomtee hafte fidanii sirra kaayanii jechuudha ati ifin dhageessu nama keen dhageessu wal jalan deemtu ergaa bakka biraatiin nama bobbaatu maqaa fidanii sirra kaayanii jechuudha akkasiin miidhamnee taphaa ala baanee amma 27 ganda keenya keessatti kaampaaniin takkan dhaabban bakka biraa hunda waa dhaabbachaa turte ganda keenya keessatti karaan hin tolfamne bishaan hin baane dildillin jiru balaasan hundaaf ibsaatillee liqimsamnee hiyyoomnee hafnee jirraa jechuudha shaaxiroomu qabna tadabartee irraa barachuu qabna dantaa oromootiif wareegamaa turre keessatti ammoo dantaa hawaasaa fi qeeroon dantaa hawaasaa fi ummanni keenya naggadatee jiraataadha ummanni keenya carraaqatee jiraataadha ummanni keenya karaan itti cufamuun ta'u ummanni keenya dukkaanni isaa cufaa ooluun ta'u kana ummanni ka'ee namoota waan kana bobbaasu if keessaa mulquu qabaa jechuun ummanni ka'ee nama isaa yaanne ka ganda keessa deemee karaa cufsiisu dukkaana cufsiisu balaa geessisu ergaa shiftaadhaa ka bakka biraa fidee ganda keessa xoofu ganda keessaa firraa xaraguu qabaa jechuun maaliif ummanni keenya carraaqataadha yaa'ii hin dandeenyu nuti yaa'ii bakka biraa nutti asin fidinaa nuuf gaa nuti bakki biraa yaa'ii nuun harkisinaa ganda keenyatti
akkatti qorii hiyyeessaa si godhanii sitti taphatanii tuttana qorii hiyyeessaan godhachaa jiran yoo maallaqa fadhan dhufanii si faarsanii maallaqa sirraa fudhatanii yaa'an garagalanii si ilaalan yoo madooyte namni si wallaanu hin jiru yoo duute namni si ilaalu hin jiru laala akkasi godhan si taphatanii jechuudha dantaa isaanii qofaaf si barbaadan malee waan biraata si barbaadaniif takkan qabdu laallee garreeti diduu danda'uu qabnaa jechuudha ummanni Harargeedhaa ka'ee joollee dogoggorsiistee karaarra gurgursistuu fi dukkaana hiyyeessaa cufsiistee akka ummanni keenya iddoo waan aggatatee waan baasne akka ummanni keenya harka qalleeyyiin daranuu beela'u akka ummanni keenya harka qalleeyyiin daranuu rakkatu taasistu hundaa'u ummanni ifirraa dhorkuu qabaa jechuudha ummataaf irraa dhorkuu qaba balaa sitti as deemu jirtu nuti keessa beeynaaf sitti mujjirra deemtee komaandi poostii jaleef buusuu deemta waraana jaleef buusuu deemta balaa biraa jaleef buusuu deemta diduu danda'uu qabdaa rakkoon ka dhufu jirtu sirratti ummata keenya irratti tana daasirtuan karaa cufamu yoo taate maa cufaa turtanii bara meeqaaf dhumattee bar maali amma haraaraa karaa cufuun nu jira nuti ergamtu karaa cufuuti maaltu nu jira nuti haraaraan cufne karaa milkooyne qabsooytanii fixan injifannoo tana masaratti eeggachuun teessani wanni bar nuti masaraa tanatti Abiyyi Ahmad bu'uun qabu jennuuf Abiyyi jaalalaa fi miti bar nuti qeeroo 5,000 qeeroo ammaan tana qeeroo jirtuu jaamtu tun dhiigasiitiin bar masaraa kana ol seentee Oromoon achi keessa jirtu eenyu achi keessaa gabbaasuu deemti qeeroon tun dhiiga qeeroo san qisaasuudha jechuudha dhiiga qeeroo saniin taphachuu irraanfachuu qeeroon qabsoosii injifannoodhaan xumurattee jirti hin jennee tana juwaara takkarra lamarra sadiirra jee maaltu jijjiirameerra waan osoo Abiyyiin Minilik achi keessa jaaruu baatees Abiyyi abuu jechuu Abiyyi Minilik osoo jaarin duraa miti Abiyyi mastigoo jechuu ka'ee galee ittaana habteefan Tsaggaayee Araarsaafan jaallan shaneedha osoo Abiyyi masaraa keessa bubbulee karoora isaatu ni miti ka Wallaggaan lola eegalan waraanni achi bu'ee fi helikooftariin meeshaan dhayitee fi warri silaa Finfinnee irraa godaane achi meeshaa naqee ka qabsoo eegalee turanii bubbulanii hin bolle maaliif ati dogoggorta saniifuu ummanni keenya waa hunda bayyanootaan oofuu qabaa jechuudha manguddoo qabna hayyoota qabna Harargeen beekaa qabna gameeysa qabna taajira qabna ulamaayii qabna kun hundi walitti dhufee ummata keenya balaa jalaa baraaruu danda'uu qabna jechuudha ummata keenya warra ergamaa biraa ta'ee ummata keenya carraaqqatee bulaa warra zayituna gurguratee zayita bitatee galu warra qoraan gurguratee gaaza bitatee galu warra waa idduu waa baafatee galu hiyyeessa miila qalleeyyii teenya warra gabayaa dhoorkee hiyyeessee mana oolchu warra dhukkubsate kamana akimatti du'aa liqimsuu qabu akka mana akimaa dhaqanii du'aa liqimsine manatti hambisanii dhukkubni akka isaanii wal baru taasisu warra dhukkubsatee mana akimaa deemu akka mana akimaan dhayne godhu hundaa'u ummanni keenya gadi beef irraa dhorkuu danda'u qaba jechuudha ummataaf irraa dhorku nuutu ummataaf irraa dhorkuu qaba ummataaf irraa dhorkuu qaba ummanni keenya carraaqqatee jiraataadha naggaadeedha karaan itti cufamu tasuman ta'u Jawaar Mohaammed karaa banaa jee hin jenne maaliif ka goosisee isa dubbuma tanarraa dubbatee hin dubbatu quban qabuu jechuu isaati tapha akkanatti si taphatan akkitti saba si asii jaraan lafa jala godhaa jee goosisaa jeeniti asii immoo callisee deemanni tapha akkasimmannaa tabiraan maxxansa teetanan dubbatu maaliif dubbata harka keessaa qabdanaan jaaniif deema isaa godhu jira ka godhu jiru isa abbaan shiraa maaliif godhu jiran ODP dhaatuuf adaamarra walitti qabamee maantana dubbii Wallaggaatiif kana godhu jiran si fakkaachuu jirta dogoggorte walgahee adaamaa jirtu quba qaban warra mari'achuu jiru ka Itoophiyaa guutuu kaachitti walgahee irra jiru quba qaban isii tana sakaaluudhaaf Harargee irratti waan tana kaasisiisanii jechuudha Wallaggaaf laalatanitti Wallaggaa amal lama guutuudha jaalle Aaroon achi qabsoon gaggeessa jeetti jiranii miti warra eegalte Wallaggaaf laalachuun gaafa haadhaa fi ilmoo wal cina gudeedaman laalachuun maa hanqatti saniifuu dubbii Wallaggaaf laalachuudhaati miti Wallaggaaf gilaa laalannu maaroon maa dhawama laalachuu jirra moo shiftaan jarri ergate maaliif dhawama laalachuu jirra moo
shiftaan ummanni gudeete maaliif qabama laaluu jirramo shiftaan baankii saame maaliif qabama laaluu jirramo shiftaan meeshaa hidhatee mootummaa tana cabsuu barbaadu maaliif sallaaluu jirramo kami kanuti ilaalannuuf kun saniifuu dubbiin sanii miti tana sirritti dalagee kan lafa jala jara gurbaa saabaa orra kijibaa oolu kana maraata deemu kana yaayaa Bashir Jaanii gurbaa xashi gurbaa saabaa oo eertirarra maraatee dhufe ka eertiraa gaafa taa'u taankii meeqaa fi matfii meeqa waraana boojina jedhee nu kijibaabe gaafa akkasitti abaa of maraannu san urmii isaa guutuu achirraa nu kijibaabe akkasuma taa'ee ganamaa galgala kijibu jira akkasumatti ammallee hin soobamiin Oromooti maaliif beeyta nama kana bakka inni itti dhalate beeyta malee nama irraa dhalate maaliif beeyna nuti hin beeynu nama kana bakka irraa dhalate beeyna malee gandanni itti dhalate beeyna malee nama kana hunda eenyurraa dhalate wajjii dhalchiisne nuti way rabbi taane nuti addan beeynu jechuu eeggachuu qabnaa jechuu kasii ilaalatan fakkaachaan nu cabsaa turan kasii hadoodan ta'an nu cabsaa turan tanaafuu ummanni kiyya Harargeedha yaa qoomatii jedheen gaddaa si booyaatiin ture alaas taa'ee sitti booyaatiin ture ammallee paartii feete keessa dhaabbattee deeggaruu mirga keeti abbaa sagantaadhaan deemu deeggaruu mirga keeti dimokiraasii fiduudhaa carraaqu jirti mootummaan tun sagalee teegisee kannattu abbaa kannattuuf sii beeka siitus laallate tasanii alaa immoo ijoolleen qeeyroodhaa hayyuudha beektoota gootoota isin keessa nama naqatanii jiranii if keessaa luqqisaa akka rifeensa qooshaa keessa seenetti if keessaa baasaa hayyoonni keenya ulamaayotiin keenya sheekootiin keenya taajirtoonni keenya qabaatonni keenya wali qabamaatii ijoollee qeeyroodhaa dogoggorsiiste namoota jarri ergatee as keessaa waan biraa of if keessaa ijoolleen tun akka baastu taasisa karaa cufuun dhaabbachuu qabaa jechuudha akkatti milkooynee ummanni deeggaruu dinnaan kittillayyoo isaaniitiin karaan cufamen jiruu bana karaan cufamuun qabuu bana kittillayyoo isaaniitiin beekadhu kittillayyoon isaanii waan isaan ja'u dubbatan samma'aan waan abbaan ja'uu keessaa dabarsiti kittillayyoon isaan jala deemtu tatistii isaanii arraabdu tun waan inni itti himu godhan waan biraati miti waan inni itti himu saniif isiniin jennaa jechuudha gowwoomuun qabnu jiila qabna nuti 90 takka irratti geenuuf gee siyaasaan kophatti nuti qooshaan siyaasaadhaa ta kopha jiifannu qabnu gee nuti qibaaba namni oogwisee nurra buufatu hin jiruu fi jireenya keenya mootummaa keenya qabannee dantaa ganda keenya dantaa qe'ee teenya dantaa Oromoodhaa Oromoota kaanii wajjin eeggachaa yaana tachi alaa akka duri gowwoomne dogoggora warri nurra gurguddaa 1990 takka fide nuti ilmaan irra deebinee fiduun qabnu tanaaf didu jirra nuti no fiduun qabnu mootummaa qabachuu dhabuudhaan miidhamne 90 takkaa boodas ammaas irra deebinee muumicha ministeeraa qabachuu dhabuudhaan miidhamu ta'e inni hootee ni mooha yoo sii galte ni mooha saniifuu ummanni keenya ijoolleen teenya ta qeeyroodhaa gameeyyootiin warri hayyoota taatan beektootiin qeeyroon teenya didaa warra ajaja isin kennu ergamtoota abbaan fadhe kaafaa deeggaru abbaan fadhe badhaadhinaa deeggaru abbaan fadhe shanee deeggaru abbaan fadhe waan fadhe deeggaru mirga isaati dhaabaan deeggara jennaan qeyroo keessa achi bahuu qaba dubbii qeyrootiin deemuu keessa achi bahuu qaba namni qeyroodhaan hin deema jiru dhaabaan deeggara jedhee dhaaba kittillayyoo dhaabaa taanaan if keessa achi baasa maaliif ergama dhaaba saniitii isin keessa fidee ganda keessatti isin laaqa ganda keessatti isin bocola dida hawaasni immas ummata ijoollee teessan dhorka qabadha hawaasni keenya carraaqqatee bulaadha naggaadeedha warra guyyarraa guyyatti waan aggatatu karaan itti cufamuun tasan ta'u ganda keenya keessatti tas miidhaa nuuf qabaa jechuudha ummata keenyaaf miidhaa qaba warri ala taa'ee aannan dhugu ala taa'ee shaawara tara 3-4 dhiqeetu makiinaadhaan gabbee bobboo ka ilmaan isaa barnoota geeffatu ka halkan irra taan biraas bakka fadhu dhadhabu kun achi taa'ee dalagaa isaa kafalamtuuf tanii fi ganamaa galgala taa'ee kijibu akka saafaa'ootti kijibuuf sobamtanii gabbaatanii dogoggora akkan dalayne didaa jala hay mooraan abba qabdi akkanuman namuu si ergataati didi maaf si ergata didi ganda isaatu ajajuu hin danda'u ganda inni itti dhalatee ajajachuu hin danda'u ajaji jee hin dura gandaati itti dhalatte
ديدي جلا واني اتي تقاير ارسادا في الفنت دلتيمي في الفنت مي خراجوف سي سودرا ديدي جلا نامو درا غندا كيساني كراجوف سي سايغس نو تسكوتا جين ميد انوف قبد ديدي جلا هاي ما في مبينن ما في نغر لولي ما ديمو جرو كومبر وان اورومو داتي في متي خديمو جرو تنافو من خينيا تنرتي جولين تينيا تنكيرو دا ورد ديدن غلطوما isin keessa raammoo isin keessa seentee jirtuuf keessa baasa hawaasa keenyan cinqina karaa banaa isiniin jennaa jechuudha warra ala taa'ee ajaja isinii kennee jeequmsa keessa isin naqu hin dhagayna mee ijoollee madooytee fi ijoollee ilaamaa jeefamte takka ta haadha dhaqanii jajjabeessan gartanii takka Jawaar Mohammad qeeroon kumni shan duutee haadha kuma shan bira dhaqee dhiisii haadha takka bira dhaqee jajjabaadhu jenneen eega nuti isa komannee dhaqu eegale daakaafaa bira eega nuti isa komanne nama bira dhaqu eegale amma eega nuti isa komanne baalellee namoota buqqaan obboleeyyan keenya kan baale ka buqqaanii jiran bira arra oole eega nuti isa komanne arrallee midhaan qabatee ndeyne beeka laal arrallee enetiree lamaa sadii qabatee ndeyne ay biddeena nama kuusu qibaaban rabbi kan arrallee enetiree lamaa sadii qabatee ndeyne ummata san sagalee irraa fudhachuuf keessa mul'ate malee laalaa fi miti laalaa yoomi ama tokko dura midhaan bitanii fi geessuudha turte laalaa yoomi ama lama dura midhaan bitanii fi geessuudha turte laalaa yoomi na filadhaaf osoo hin dhayine dura midhaan bitanii fi ummata san dhayine nyaachisuudha turte laalaan isii tana dhabaniiti arra filmaata ummatuma buqqee kanarraa filmaataaf sagalee barbaacha itti maqan malee isaaniif adoodanii miti hin gowwoominaa isiniin jennaa jechuudha tanarratti lammeeffa Dr. Abiy muumichi ministeera aangoo gadhiisee jetti oduun warri madrak gadhiise madrak tokkotu laala akkatti oduun kun kaateen beeka namaatu barreessee Dr. Abiy aangoo gadhiisee jedhee asirra Facebook irratti gadhiise namaatu godhe warri OFC dha madrak khalaayfi dalagu tokko wallaalaa tokko xullub mata duree dubbisee beek Dr. Abiy aangoo gadhiisee baga gammaddan tajattuma dubbise xumura dubbiidhaa maayyii irratti osoo dubbiin tun dhugaa taatee tajattun dubbisne beek way bada ilma namaa laal jalqaba irratti mata duree irratti Dr. Abiy aangoo gadhiisee katabbiin inni matanuma arge wallahi al-azimul karim xullub jeetuma Dr. Abiy aangoo gadhiisee anka duraa kahimu haata hojee live itti calaw jee Dr. Abiy aangoo gadhiisee kachakkatu seene jechu achirra taa'e maaliif xumura maayyii irratti barruu irratti osoo dubbiin tun dhugaa taatee tajattun dubbisne fiinxa qabatanii cahanii madrakin OFC warra fiinxa qabatee hinaaffaadhaaf buxaalu OFC'n yaadan qabdu muumichi ministeeraa nama ibidda meeqa keessa waadame nama akkanuma ka'ee namni girriseef namni itti iyyeef garee wal jaartee irra bobbaateef ummata Itoophiyaa miliyoona 110 ol jiru kana osoo harkaa qabu namni hangi tokko miliyoonni hangi tokko iyyeef miliyoonni 10 yoo iyye miliyoona 100 dhibbarraa 70 60 yoo isa filanii filama dhumattee bar osoo tana beeku aangoo gadhiisuu jechuun hin jirtu warri madrakiif dibbee dha'u kun ergamtoonni beezmantiin kan namteefi jiraatu ergamtoonni beezmantiin kan namteefi jiraatu biyya alaatti ta'anii bar beezmantii namaa galanii bar yaa rabbi simmagan baqa manuma bultiitii fi nyaataaf jecha namni kun kijiba ishiishe kolkolo maaluma boo qorii tana iffannisee fi najjeessu namni yoo if hin dandeenye ishiish kolkolo namni bakka ciisuu fi waan nyaatu jecha akkami kijiba oluma utaalee Dr. Abiy aangoo gadhiisee Eertira dhaqee Isaayaasis wayitti himee gadhiisuuf deema Somaaleetis wayitti hime gadhiisuuf deema Tirampis dhiyootana waatti himee jira gadhiisuuf deema tanaaf Oromoon pilaan irraa pilaan biyyaa qabna Dr. Abiy aangoo gadhiisuuf deema dubbiin tummaarree olola kanaa gadhiisaniiti kanaan garaa wal afuufanii wal gammachiisan jechuudha khijiba Dr. Abiy fadhinnaa isaatiin bi'iznillaahi ta'ala arkuuf teeysan rabbiin ilaa ammaan nun dogoggorsiisne
jalqabarraa kaasnee karaa tokkorra dhugaadhaaf yaa'u jirra gandummaadhaaf yaa'utti hin jirru namatti amannee yaa'utti hin jirru nama ergamaa godhannee jala yaa'utti hin jirru yaada sirriidhaa ka ummata keenyaa fi ummata oromootiif fayyadu jala yaa'u jirra bi'iznillaahi ta'aalaa rabbiin dachii samii uume arkuuf jiraattanii ama kurnan dhufu kana bulcheeti abiyyiin seenaa Itoophiyaa keessatti fixatee ragaadhaan gadhiisee addunyaa irratti illee riikardii biraa haaree galmeessisiisee bu'uu ta'a qabadhu naa guduun fitaa ibaatii ja'a torbaan si'a feemi arkuuf teessa wanni imma karaarra cawtuun irra guddaan harka dhibbarraa harki 50 fi ijoolleedha filuufuun teessu urmiin siituun geenyu filuufu tana keessaa kabee irra guddaan ammaas ka dubbii adda baafatu bakka fadhe ta'eeti ummanni nama hundaaf bahuu qaba kaafaawwan bakka dheeyxe hundatti ummanni bahuu qabaaf paartiin badhaadhinaa bakka dheeyxettis bahuu qabaaf ABO'nis yoo dheeyxe bahuu qaba dhaaba hundaaf bahuu qaba ummanni dhageeffadhu keessa taa'iti eenyu sagantaa qaba eenyu yaada qaba eenyu furmaata qaba isii sanirra dhaabbatteeti filachuu ta'a ummanni gowwaadhaa miti ummanni shaaxira akkanuman nama jaalataniif naman filatan si jaalannee maal harkaa qabda biyya bulchuudha an cufa liqimsitee jirta biyyaan sabaa sablammii hundaan deemuu dandeessa lola adda addaa maali seenaan ati keessa si laalaniiti ummanni si bilcheessee si fixee taa'u jira bakka dhaqan kana hundatti ummanni komiidha kaasaa jira gaafiin ummataa kaati deebi'aa jirtu wanni isaan jechuu jiran itti deebinaa ni dhufnaa maal finnee dhufna tana ololaa jira qabatamni hin jiru lafarra tanaafu hin dogoggorinaa isiniin jenna Dr. Abiy muumichi ministeera Oromoodhaa kan Itoophiyaadhaa aangorraa bu'e ta'ettu tan hinaaftuu fi afuuftuun ooftu olola kijiba tanaafu warra san warra akkasi kijibe san dubbii biraallee akkanuma kijibu jiranii akkasuma furadhaa waan biraati akkanumatti fiinxa fuudhanii caanii raasoo jiran malee dhugaadhaa fi rabbiillee waan hin dubbadhu tanarraa nagaafachuu ta'a xiqqollee yaada keessa galchanii raasoo waan jiran bar xiqquma namni niin du'aallee bar du'uufiin ta'a waan dubbadhu tanaa irraa nagaafataaf godhu jechuudha waan deeggaru tanaafuu sagandummaa fi deeggaru jira moo dhuguma qabaa hin deeggaru jira wanni kun jetteellee ifi yoo gaafatte ifittuu wanta ni baata qalbii ta'e keessatti kophaa keemee mana cufadhu if gaafadhu kophaa kee sa'aniin kun namni kun ganda kiyyaa fi harka dha'u jira moo dubbiin ni deemuun tanaaf hin harka dha'u jira moo maali wannummaan hin harka dha'u jiru yoo if gaafatte ifiifuu qalbiin ta'e sitti kijibdu siif himti waan ati tumu jirtuuf harka rabbiilleen si taajjabaa jechuudha rabbiin abbaa dhugaatii hojii jira abiyyiin wal qabaadha abiyyiin wal qixxeessaadha abiyyiin araarsaadha abiyyi abbaa jaalalaati muumichi ministeeraa abbaa araaraati muumichi ministeeraa baalataraadhaa miti warri amma girrisu jiru ka muumicha ministeeraa irratti olola adda addaa ganamaa galgala qindaa'ee oofu jiru kun abbaa faraqaa ta'uudhaaf deeman hubadhu faraqaan teenyaa nuutu sabaa sablammii miidhuu qabaaf deeman tan ammaas afaan amaaraatiin akka gaariitti itti gadi baanaa jechuudha ol akka filmaanni dhufuun wal dhiisuun teenya afaan amaaraatiinis maaliif sabaa sablammii hundi akka dhageessu gad bahuuf hin ta'a jechuudha afaan amaaraatiinis maaliif madrak waan isiin taate akka gaariitti ummataaf ibsuu qabnaa jechuudha dhaaba hijaaba hau deemtu dhaaba gumaadha akka taate dhaaba ummata ajjeesuu deemtu dhaaba ummata waliif ficcisiisuu deemtu akka taate ummanni hubachuu deemu qabaa jechuudha sagalee kakannatu sabaa sablammiin tun hundinuu beekuu qabdi jechuudha abiyyiin sanii miti baala faraqaa ta'uu deemnaa dhaabara nuyi abbaan taraati nu saamuu qaba nu ajjeesuu qaba nu hidhuu qaba nu nama fixuu qaba nu sabaa sablammii cunqursuu qaba nu gatuu qaba nu turra gooytaa ta'uu qaba nu ummata cunqursuu qaba nuyi abbaan taraa abbaan jijjiiramaa nuyi warri yaada kanaan deemu warra baala taraa ta'uu deemu jechuudha abbaa faraqaadha warra walqixxummaa fiduu deemu miti kanaaf dinna abbaa taraa ta'uu hin barbaannu maaliif ilmaan keenyaatti hijaan irra baamti hijaa asirra fixuu qabnaa jechuudha hijaa asirra finnee araarama finnee if dura tarkaanfachuu qabnaa jechuudha waan wal finnuuf hin qabnu baboota hijaan asirra dhumachuu qabdi jechuudha taphni asirra dhumachuu qabaa jechuudha arra abbaan faraqaa ana jettee yoo haasamte borwaatiis bar fooqii fi qabeenyaas dhiistee baqachuu ta'e isa baankiis warra cufu ta'ana abbaan si dhufu dalaalam way bulchita abbaa araaraa ta'utu irra wayya jechuudha abbaa faraqaan deeggarru jechuudha
no tanaaf dinna tanaaf garee gumaa dinna tanaaf garee dhiigaa dinna tanaaf garee wallolchiistuu dinna wanni deeggarru nuti abbaa araaraati taphni hijaan dur asirra raawwachuu qabdi jechuudha wanni ammaan tana xiiqii keessa galu jiru akka warri nu duraa saametti saamuu qabnaan akka warri nu duraa ummata cafaqeen nutis cafaquu qabna akka ummanni nu duraa gatu qabna yeroon ta oromootiif jala miila jalatti nama bulchuu qabnaa sirra jaarameeti amata 20 ta'u 30 ta'u si fonqolchuu ta'a jechuu gaafas atin jirtu ilmaan keetiif liqii dhiistee deemtaa jechuu hijaa ilmaan keetirraa akka baaniif ilmaan keetiitiif hayyuudhaa biyyi akka hijaan dhumattu taasisu jira jechuudha tanaaf muumicha ministeeraa Dr. Abiy keenya deeggarra ilaalcha kanarra dhaabbadhaa deemaa jechuudha baalataraa ta'uu barbaadu abbaa araaraa ta'uu barbaadu abbaa faraqaa ta'uu barbaadu oromoon abbaa faraqaatiin taayoo itti dogoggora siyaasaati oromoon kan ta'uu qabdu abbaa araaraati abbaa jaalalaati abbaa walii qabduudha abbaa tarkaanfachiistuudha abbaa ceesistuudha abbaa wal jaalachiistuudha abbaa waa hunda ija wal qixaatiin ilaaltu rabbiilleen san sirraa jaalataa beeka akka nama islaamaatti illee haga dhageenyatti rabbiin nama mootummaa tana nama wal qixxummaa ilaaluu danda'u kan abbaan maas mootummaa rabbiin itti kan irraa si gaafachuu ta'a warri mas dibbee nafxanyaa tana dha'u kun deemee xiiqii biraa keessa si naqeeti ummataa wal si ficcisiisu deema malee biyya ceesisuun deemu saaminsaaf deemanii faraqaan teenya haasaamnu faraqaan teenya ajjeesnuudhaaf yaan kana diduu danda'u qabnaa jenna wallaggaaf haa dirmannuu mata dureelee yeroo adda addaatti warri jaaramee deemu jechaa jiru kun wallaggaaf haa dirmannuu jechuun gaarii ummata wallaggaatiif haa dirmannuu jechuudha wallaggaaf haa dirmannuu santiin ummata wallaggaatiif hogguu dirmannu maaliin dirmanna akkamit dirmanna warra isaan gudeede shiftaan akka qabamtu taasisuudhaan dirmachuu qabna warra naggaadee wallaggaa akka isaan hin naggadanne qotee bulaan akka buna guurrateen gurguranne karaatti cufee saamaa jiru shiftaan akka qabamu taasisuudhaan dirmannaaf shiftaa haadhaa fi ilmoo wal cilaatti gudeede heeraaf akka dhiyaatu taasisuudhaan dirmannaaf shiftaa mana baankii saame heeraaf akka dhiyaatu taasisuudhaan dirmannaaf shiftaa hojjetoota mootummaa gate heeraaf akka dhiyaatu taasisuudhaan dirmannaaf shiftaa hojjetoota mootummaatiif aangawoota mootummaadhaa gate heeraaf akka dhiyaatan taasisuudhaan dirmannaaf nageenyi wallagga keessa boora'e shiftaan keessaa qulqullooytee nageenyi wallaggaa ummata wallaggaa deebi'ee haadhaa ilmoon ka wajjin gudeedamne joolleen ka barattu akka jiraattu taasisuudhaan dirmannaaf akka nuti itti dirmannuuf joollee ilmaan wallaggaa kamanni barnoota kaambii waraanatti harkaa jijjiirame kaambii waraanaa san mana barnootatti akka deebi'uuf shiftaan akka hidhamu taasisuudhaan dirmannaaf that is how akka nuti itti dirmachuu qabnu kana shiftaan taa'eetuma warri asii aangoon irraa fuudhamtee kaambii biraa gale isaan kana maallaqaan bitanii haadhaa fi ilmoo wal cina gudeedaa callisaa aangawaa mootummaa ajjeesaa callisaa joollee mana barnootaa akkam baranne taasisaa kaambitti jijjiiraa callisaa nama goommaa keessa qabanii gubaa callisaa shaneen diina oromooti gisee jennu hadheeffannee dhugaa san irra dhaabbanneeti arraas diina oromooti shaneen borus diina oromooti iftaanis diina oromooti qabsoo oromootiif hin deemtu maqaa oromoo harkaa qabdi malee qabsoo oromootiif hin deemtu wanni shaneen itti dhiyaatte hundinuu akkuma abbaan keenya jannatul firdoosi rabbi isaa qananeessu jaarraa abbaa gadaa sooreessa jaarraa abbaa gadaa akkuma inni jedhe irra deebi'eetiin jatan ni jedhe osoo lubbuun jiru wanni shaneen itti dhiyaatte najifamte jedhe wallaahi wanni shaneen itti dhiyaatte najifamte shaneen najisa wanni isiin xuuxe hundi najisa ulamaayii teenya qaqqalaa turte qabaataa keenya ajjeesaa turte hayyoota keenya ajjeesaa turte ummata keenya saamaa turte ummata keenya dhabamsiisaa turte gandaan wal jaartee ummata keenya murrug godhaa turte ummata oromoo qabsoodhaaf jettee maallaqa irraa gurrachaa turte saamaa turte gowwoomsaa turte waboo naggadaaf kuulii godhattee tajaajilamaa turte eertiraa tana keessatti
lubbuu namoota dhabamsiistee kadil ilaa irraa lakkooyna san hunda taasisaa ture tanaaf najisaa yenna jechuun najisan xaabre akkitti wallaggaaf dirmannu najisa kanarraa qulqulleessuudhaan shiftaa wallagga keessaa balleessuudhaan wallagga ni jaalala wallaggaaf tumsuun ammoo shiftaan akka baddu taasisuudhaan abiyyiitu isinirra wallagga jaalata ka shiftaarraa baasuu jiru raayyaa ittisaatu isinirra warra wallaggaa jaalata ka barreessu kanarra ka haadhaa fi ilmoo nama wal bira gudeete irraa dhorku jiru ka ijoolleen akka mana barnoota deebitu taasisuudhaaf irraa dhorku jiru ka lubbuu gabbaru jiru akkitti nuti wallaggaaf dhiyaachuu qabnu dhugaatan irratti yaa warra kalee shanee anaanaayifatee hadheeyfatee arrabsaa ture maaltu sii galee arraan tana shanee arrabsuu dhiiste maal nadhii gammadaa sii deebee mul'isa abbaa gadaa sii galee wareegamtoota dilasan ka isaan itti taphatanii sii deebee mee tanuma naa deebisa warri arraan tana shanee dhaadheeysitan mee tamtuu isinii deebe maqaa namni tokko kalees edaa nuti bar kalee nadhii nurraa dhabame jechuuf lolaa turre bar ilma oromoo hayyuu oromoo ka oromiyaan ilma oromootiin bulti jechaa ture nurraa ajjeesanii dhabamsiisanii gurguratanii jechuudhaaf shaneerra duulaa ture ilmaan oromoo woboo jeneraal Kamaal hojjechi dheeyxee fi waraana ta'uudhaaf ijoollee achi dheeyxee lafa qochisiisanii gandummaa fi maaliin gosaan nurraa fixan jenneeti lolaa ture oromummaaf lolaa turre bar edaa isin gaafasu nama nuti jaalannu wal lolan jettanii jibbaa turtan malee shanee gocha siitiin miti ka jibbaa turtan isin baga wal garre hay baga wal garre dhiira akka bobbaasaa faadhaa jira Mustafaa Jaarraadha gaafadhaa seenaa akkatti fixaa turan ijoollee oromoodha dhiirti kanaa dhaabbattee wanni balfituuf maqaa dhugaa beeytuuf nuti bar nama keenya nurraa fixanii fi lolaa turre edaa isin nama nuti jaalannu shanee wal lolee fi shanee jibbaa turtan malee gocha isiin ilmaan oromoo gootee fi miti ka jibbaa turtan tanarrattu waladdakaa nuti garaagarummaa nuti qabnuu tana akka malee wal hubannee jechuudha edaa isin gaafasumaa shaneen juwaarii wal loltee fi jibbaa turtan arra maqaa juwaarii walii galteef bakka nuti immoo juwaarii wal loltee fi miti noo gaafas juwaarii roorrisaniif irraa dhorkaa turre gaafa akkasi juwaar faarsinu san kan shanee irraa dhorkaa turre san kan likki shaneetti himnee juwaarii irraa dhorkaa turre san maqaa juwaarii roorrisaniif irraa dhorkaa turre arraas ilma oromoo ilma abbaa gadaa abiyyis akkasumatti irraa dhorkinaa jechuudha nuti hundisii wal nuu qixa oromummaadha bakka keenya tana miidhaa roorroo nama oromoodhaan fudhannu yenneeti dinneeti tanarra didaa dhorkaa jirraa jechuudha gaafuma sanuu nama nuti jaalannu wal lolteefi malee nadhi nurraa badeefi miti baga wal garre dhugaan jirtu tanaa jechuudha haqni jiru kana lafeen gootoota wareegamanii san isinaa qabu yaa warra dhiiga ilmaan oromoodhaa irraanfatu yaa warra dhugaa oromoodhaa dagatu leenjisooti wanti bar eenyu gurbaa waraana kan abaa'oo keessa shanee keessatti tikaan qabamuu ka'e muumichi ministeeraa Dr. Abiy bar Fireem Maashaw gideetti himeeti qabuuf deemanii baasi jeeni meeysi jeeni Fireem Maashaw gidee itti dhiisee ajjeefame gurbaan muumichi ministeeraatti bilbilee gaafas gurbaa dha'uudhaaf deemanii tiqtii dafii miliqi jeeniiti Fireem Maashaw gidee osoon jeeniin dhiisee gurbaan ajjeefame eenyutu oromoof laalate qabsaa oromootiif illee akkasin laalachaa ture jechuudha muumichi ministeera oromoo qulqullu arraan tana wanni oromoon irra wal lolu jirtu aangoon oromoodhaatu na harka ta'uu qabdiidha malee abiyyi miti into gogorina maa abiyyi harka taate na harka ta'uu qabdi na harka ta'uu qabdi na harka ta'uu qabdi na harka ta'uu qabdi wanni irra wal lolu jirtan tana nutis kan waduro harka qabate kana harka ta'uu qabdi isin dhaabbadhaadha wanni jechu jiru na harka ta'uu qabdi naan ta'uu qabdi naan ta'uu qabdi naan ta'uu qabdi wanni jaamu jiru tan dhugaan jirtu tan nama jaarratanii wanni oofu jiran tanuma kajiba jechu ambaasadarummaa gaafatee dhabe hundi gabbeetiin ololoof
ani sama biyya dhufe yoonga waa kadhadhee dhabe gabbeetiin ololoo faa jechuudha akkana akkaataan oromoo akkana kaayoodhaaf qabsaa'u jechuun tanaa miti jechuudha yoo waan fedheenuu miidhamne yoo waan fedheenuu rakkanne dhugaa saniif dhaabbachuu qabnaa jechuudha sheenaa takkan qabnu jechuudha nuti wareegamne dhugaarraan gad dhaabbannee wareegamnutti shaneen diina gurraacha ilmaan oromooti jennee wanni afaan keenya guutuudhaan bakka yaanu dubbannuuf araarama maqaa isii wajjin qabneef najisa lafee dhiiga ilmaan oromoo meeqaatamii harka jira jechuudha ijatti libsannu tana araarallee qabnu isii wajjin ka isi dhiyaate hundi nuuf najisa hin qulqullaa'uli akkuma abbaan keenya jee wanni shaneen xuyxe najisamte abadan abadan saniifuu wallaggaaf dirmachuu yoo barbaanne shanee dhabamsiisuudha shiftaa shaneedhaa dhabamsiisuudha kakka ilmi abbaa gadaa masaraa qabateen qawwee fuudhee dha'u jiru eenyu oromoo kaammam ilma abbaa gadaa irra yaa'ii godhu jiru eenyu tokkoffan oromoo kaammallee karaa cufu jiru eenyu oromoo kadirree lolaa oromiyaa godhachu jiru eenyu oromoo kaganda keessa ce'ee buusaa isa na filadhaa diqaalaa maarree mixirqoo jee waan garagaraa ilmaan tuulamaatii fi harargee ilmaan tuulamaatii fi ilmaan sikkoo mandoo waliin naquudhaaf sagantaa garagaraa baafatee ce'u jiru eenyu oromoo abaarsa qabdaa oromooti aangoo si harka jirtu jabeeffachuu si harkaa baasuudhaaf maaliif yaa'ii ganda keenya galchina arra naannoon shan eegaa abdii ileen deeme tasgabbooytee jirti naannoon biraa hundi tasgabbooytee deemu jirti naannoon tasgabbii hin qabne oromiyaa harar oromoo jiraata dirree dhawaa oromoodha hangana bakki nagaa hin qabne maaliif jennee maaliif hin gaafanne maaluma rakkoon teenya maali dhugaadhaaf dhaabbadhaa yaa akhi ishii addunyaa tanarra ilaa zalaalam jiraattanii kolkolo way lubbuu rabbii uume barni fuudha rabbiin biyya keessa teenya qoma dhiibbannee bar shaneen diina gisee jennee qoma dhiibbannee dubbannu ganama rabbii boru ganama yoonii fiduuti kan uftu taate sheenaa takka malee dhamte haqa san irratti haqa godhuun jihaada ifiifu dhugaa dubbachuun jihaada ulamaa'ii teenya tasbii wajjin qaqqalaan turre shaneen ummata keenya gataan turre ilmaan islaamaa salaata dhorkaan turre salaanni bilisummaa booda jaanii soomanni bilisummaa booda jaanii osoo shaneen aangoo qabatte amantii teenya akka daranuu balleessuu ta'e sun beeytanii ni fadhanii amantii hin fadhan dhugaamaa walitti nimne tanaaf diina keenyaa shaneen jenna ammallee irra dalaguu teenyaa jechuun garuu inni keessa jirtu abadan wa shaneen biyya qabattee bulchuudhaan teessu ka shanee dhiyaate kaafaa'oo ta'e ka biraatis ta'e abbaan feete biyya qabattee buluun teessu jechuudha abadan ummanni dammaqee quufee jira girrii tana dhugaan seenu dhukkee kaatu tana warri imma dhukkee kaasu kun akka moohamuu taa'u tolchanii beekan tolchanii akka moo maaliif ijoollee xixiqqoo isaan bira baatuu fi makiinaan jala ceetuu fi girrii kan harkan ni beekan ijji ummataa keessan jirtu isaan urfirrifatanii yaa'u jiran ijji ummataa taajirootiin gurguddaan abbootiin qabeenya hayyootiin bakkayyuu hin jiran bira akka dursanitti ittiin dhaqan irraa booda deebi'an maaliif ni harkan waan karaa irraa deebe waliin nu cabsanii aangoo tana nu harkaa baasuu deeman arraan tana ummata Tigraay jiru wajjin nurra duulaa jiran Abiyyi irra duulaa jiran laal televizyiina Tigraay irra baniiti Abiyyi irra duulan arraan tana meenuma laal yaa Oromoo laal mee akkatti sitti taphatan jaalala maaltu isaanii namni isaanii wajjin walitti araarama baqqalaa garbaadhaa kamana hidhaa keessatti dhukkee irraa kaasan dhukkee irraa kaasan hangachi dhaqee isaanii wajjin walitti araaramee maallaqa fudhatee as deemu obboleessa isaatii wajjin maa walitti araaramuu dadhabe 6 kiiloo tana 4 kiiloo tana dhaqee maatti ulfaatti haayoo qabanii ajandaa qabaa baqqalaa garbaa gaafa jijjiiramni kun dhufe jimmarratti ODP'n gaafa jaaramtu maal jee haasa'e achirratti irraa haasawaa turree miti nu hundinuu
kabajaa dhabee tuffii dhabee nuuf galaa jechuun ni beekna. Gowwoomuun qabnu jechuun nuti Oromoo. Haqarra dhaabbannee deemuu qabna. Gantummaa dhiisuu qabna jechuudha. Gantummaan summii qabsoo Oromoodhaati. Abadan dhugaaf dhaabbadhaa malee gantummaaf hin dhaabbatina. Abadan didi. Waa takka waan sii godhuun gandaaf dhaabbattee namni isa waa takka bishaan ol jige sii hidhuu hin danda'u. Doesn't waan takka riskii harka rabbii jirti. Waan rabbi sii kaa hin dhabdu. Abbaan fedhee si dhorkuu hin danda'u. Waan rabbiin sii qoode. Dhugaarra dhaabbadhu dhugaa san deeggari. Dhugaarra dhaabbadhu dhugaa dhaaf sagalee ta'e. Haqarra dhaabbadhu mee muummichi ministeeraa kun eegaa aangoo qabatee fi asittuu waa meeqa jijjiire. Waa meeqa geeddare. Waan jeetaniin godha jee dhiisee. Feetu taati jaalattu haa ta'u, feetu taati jibbitu haa ta'u. Waan nin godha jee hunda takka takkaan godheen nu garsiisee jechuudha. Addunyaan guutuun isa jaalattee ati Oromoodhaa isa jibbuun eessaasi keessa meerite. Maaliif nuti nama keenya busheessuudhaan siyaasaa wal busheessuudhaan deemnu tana siyaasaa arrabsoo. Abiyyi busheessuudhaan ati mi'aawuu dandeessu. Abadan Juwaar laal wanni takka ta'e isinii galuu qabdu. Juwaar Mahammad gaafuma durii irraa wanni Abiyyi busheessaa tureef akka kaafaa'oo seenee dorgommii tanaaf deemu maqeef beekuuf busheessaa ture. Nu keessa mana jaarrachaa ture. Nuti jalaa didaa ture maqaa taphasaa beeknu. Tooftaa si keessa jaarratu strategic plan of propaganda. Hai. Plan sagantaa bara. Tooftaa siyaasaadhaa si keessa jaarrachuu jiru yeroo dura irraa gaafa dura Abiyyi deemaan irraa kaasee wanni Juwaar jibbaa Abiyyi dubbachaa deemuuf hanga isaan warra addaa jedhu takkatti. Warra addaa kana jee hangas takka Juwaar Abiyyi irra dubbatu gaafa sirraa kaasee akka kaafaa'oo ta'u qala arbaan rifeensa adda addaa jee dubartii hunda deefi ashaangullitti deeman taniin an beeku anilleen rifeensan qabu duraanuu gaafa siisin addanne achi wal dabarte dhugaan jirtu tanuma kaa gaafa sumaa'u nama hedduu haddate anilleen rabbi na araaramu nama fuudhee mana rifeensaa geessee irraa hanne akka rabbi godhe gaafa kuno rifeensi meeruuti deefi ashaangulliitiin an deemanii jechuudha rifeensa biyya hindii tanaan deeman ammaan gaafasuu baqqalaadhaaf mana nu keessa jaaraa ture jechuudha gaafasuu mararaa harkaa fuudhu kaaniin mararaan harkaatiiti. Gaafa sirraa eegalee duulli isaan Abiyyi irratti takka takkaan oofaa turan warri gurbaan maraataan Saabaa'oodhaa kun Eertiraa irraa dhufe kun jalqabarraa wanni deeggaranii fi eegas booda gamana garagalaniif deeggaraa turree namichaa jijjiirame tanaaf jijjiira istiraateejiidha turte. Gareedhaan adda wal fuudhaniiti. Maqalee wal erganii maallaqa guurratanii qabsoo sirra godhu jiran yaa Oromoo. Opiidiyoo haaree ta'anii si dhufuudhaaf. Alhamdulillahi rabbil alamin nuti opiidiyoo ofirraa awwaalle. Alhamdulillahi rabbil alamin nuti haadiq awwaalle. Alhamdulillahi rabbil alamin nuti ODP awwaalle. Alhamdulillahi rabbil alamin nuti TPLF haadiq hunda awwaalle. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Yaa rabbi galanni khayti. Awwaalle firra. Badhaadhinaa jennee ija wal qixxummaatiin. Ija kabajaatiin. Ija araaraatiin. Ija dhiifamaatiin. Haluu walirraa ba'uun nu biran jirtu. Wal fixuudhaaf wal kakaasuun nu biran jirtu. Lola ilmaan keenyaaf dhiisneen duunuu jennee jirra jechuudha. Lolli nurra dhumuu qaba. Bakka lolli nurra dhumuu qaba. Jibbaan nurra dhumuu qabdi. Dandeettii siyaasaa yaada qabaannaan as bahi yaada kee as baasi. Abiyyi irra caallaa yaadni kee si deeggarra. Abiyyi busheessuudhaan abadan mi'aawuu dandeessu numa bushooyta malee gurra si calawu. Abiyyi busheessuudhaan abadan mi'aawuuf hin teessu ni bushooyta malee abadan abadan maaliif rabbiit wajji jira. Abbaa haqaatu wajji jira Abiyyi. Abbaa dhugaatu wajji jira Abiyyi.
ija inni wal qixaan sabaa sablammii ilaalu abbaa faraqaa ta'ee nama miidhu jee irraan tan ana oromoo maqaan ta'eef saba biraan miidhuu jee didee ija wal qixaatiin isin oofa jee inni deemu jiru tan rabbii kanaatu wajji jira jechuudha. Suma busheessuu ta'a laalleen coolataa akkatti mi'aawaa ture 1990 takka mee laalleen coolataa akkatti bushaa'umma akkanuma bushaa'u teessa deebii karaarraa siin jenna jechuudha. deebii karaarraa ammallee sittin orraane deebii karaarraa akkana bushaa'u teessaa maaliif osoo akka jaalala namaatii fi dibbee namaatiin taate leencoo lataallee aangoo takka qabateeti nu garsiisa ture sadarkaa urmii isaa keessatti wanni inni hore maallaqa tachi alaatanni hore jibba isallee nu mi'eessuudha jechuun ilmi leencoo lataadha. dandeessuu yennaa jechuun obboleessa keenya dhabamsiise obboleeyyan keenya wal ficcisiise janneetti innaa jechuun hin jijjiiramnu tanarra abadan no nuti namni nama jala deemeef nama keenya fixe faarfatuu miti abadan kolkolo lafee sanirraa hin dhalan foon sanirraa hin guddan guddisaa akkasiitis hin guddan no abadan dhugaarra dhaabbanneef falmannaa jechuudha. Saniifuu abiyyiin busheessa jechuudha yeroo teessan firraa ummataa hojjettan himuudhaan yeroo teessan itti fayyadama. Yaada cahuu qabaannaan, yaada moohatu qabaannaan, yaada gurguramu qabaannaan, yaada biyyaasu qabaannaan sasi magaalaadha. Keessaan utaanaan kee wanni kee filanneef hin jiru. Girrisaadhaan ammoo nu mantaatu. Dargaadhaan nu mantaatu. Abadan hin taatu. Taniifuu obboleeyyan keenya ummanni keenya Wallaggaa shiftaa isaan miidhu jiru keessaa dhabamsiisuudhaan isaaniif dirmachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Dhugaan jirtu tana. Shiftaa haadhaa fi ilmoo wal cina gudeetu. Shiftaa abbaa manaa hidhee haadha manaatti gudeetu. Shiftaa ummata keenya Wallaggaa dalagata dhoorke. Shiftaa hoteela ilmaan Wallaggaa boombiitti darbee gubu. Shiftaa san irraa balleessuudhaan ummata Wallaggaatiif dirmachuu qabnaa jechuudha. Dhugaan jirtu tana. Shiftaa san dura dhaabbachuu. Haqaatu kanaa jechuudha. Shiftaan ergamaa diinaa kaleenu bitaa tureeti. Saniifuu ergamoonni diinaa kun arrachi keessaan dhufaniiti ilma Oromoodhaa dhawanii mootummaa Oromoodhaa tana cabsanii aangoo qabachuu deemanii. Ifitti dhiisuun qabnu jechuudha ilmaan keenyaan dhuftee aangoon ture. No, sirna dimokiraasiitii fi sirna abbaa gadaatiin aangoo wal harkaa dabarfanna malee yeroo si eegganne ifii walirra bobbaanee wal busheessinee walitti kakaasne ummata wal nyaachisuudhaan amma ko Oromoo wal nyaachisuu deemu wanni dalagaan dalagamu jirtu. Gamtaan jaan hin jirtu. Kun harkaa jirtanii beeksisni ba'aa jira harku namuma wanta isaa namuma qoree filmaatarraa waan itti dorgamu fudhachuu jira hin jirtu. Gamtaan jaan hin jirtu. Ana abaa kan deeggarree jaalanne dhugatti na beeytanii jechuudha. Shane abadan shanen diina keenya hin deeggaruus yoomiyyuu ammoo tooftaan Juwaaritti deemu jiru tooftaa hiree silaa shaneen maqaa abaa'ootiin uummanni Oromoo abaa'oo maqaa jedhu ni jaalata alaabaa tana ni jaalata tun dhugaa jirtu. Hiree isaan kanaan uummata bira jaalala qaban maqaa gamtaa jedhuun ukkaamseeti alaabaa isaaniitii fi maal isaanii jaalala bitee uummanni akka abaa'oo kana filmaataaf mataa uummataa keessatti dafee katabachuu jira jechuudha maqaa abaa'ootiin. Gowwoomsu jira jara abaa'oodhaa kana isaan illee jaaladhu dhugaan jirtu moo tana. The truth dhugaan jirtu tana. Gowwoomsu jira jarri gamtaa keessa jira gowwoomsu jira jechuudha. Laal. Amma maal eegdan seetan maanta xiqqoo booda gukkana shirjee booda karaa biyya alaa qaceela Juwaar maallaqa guuruudhaaf ni gartan qabadhaa naa ta'an yoo Juwaar torbaan tokkoo fi lamaa fi kana sadii keessatti biyya alaa tuur for OFC jee gad hin kaane ni gartan purpose maallaqa maal uummanni Oromoo arguuf jirtan amma ganda keessa jeemi OFC dhaaf gargaarsa kampeenaa for election purpose for OFC jeti alatti cee alarraa guuraa jechuudha.
laal sistema nagada qabadhu naataa'ini yoo akkas hin taane na laalta qabadhu guyyaan adda siifaa dhugaa agaaf agarti edaa dubbiin dhugaadhaa jechuu teessa jechuudha istiraatejii isaa beeyna akka inni itti deemaa ture hin beeyna gizee ijoollee jeese ce'ee maallaqa guurrata gizee karaa cufe ce'ee maallaqa guurrata OMN qilleensarraan irraa cufan jee hangi wayyaaneen cuftee fi hanginni fi cufee maallaqa guure adda beeyna riikardii isaa harkaa qabna hanga isaa fi gurbaan isaa hojii dalagan eenyu itti aanaan isaa mucaan eenyu maqaan isaa naabarree isaa mee itti aanaa isaa san xiqqoo akka kayyaa kanan mooluu san itti aanaa isaa maanajerticha isaa sanii hojii isaa fi maanajertichi walii riikardii jira qilleensarraa buusii torbaan lamaa sadii fi nu cinqite wanti tun jenneeti maallaqa guurraa tatti ja'an tooftaa gargaraatiin diinagdee guurrachuu ummata miskiina irratti mootomu abbaan faraqaanuu saamuu qabna abbaan faraqaanuu cabsuu qabna abbaan faraqaanuu bituu qabna abbaan faraqaanuu caccabsuu qabna abbaan faraqaanuu siyaasaa abbaa faraqaadhaan hin barbaannu funyaan siyaasaan nuti barbaannu tamma tabbaa araaraati tanaafu manni wallaggaa nageenyi keessa ni jiraatan keenya kaachi buna keessan gurgurachuuf teessan ijoolleen teenya ta Oromoodhaa ta wallaggaa barnoota keessan deebi'uuf teessan kaambiin manni barnootaa ta kaambii waraanaa ta'e mana barnoota deebi'uuf ta'a nageenya obboleeyyan keenya kan wallaggaa deebi'uuf ta'a jechuudha isii tana godhuudhaani wallaggaaf tumsuu qabna isii tanaan akki nuti itti wallaggaaf tumsuu qabnu tanaan dhugaa rabbii sayyoo taate jechuudha afaan qabattee gaafa haadhaa fi ilmoo wal cina gudeedan dhageessu calliste gaafa baankii 80 saaman calliste gaafa mana barnootaa kaambii waraana deebisan calliste gaafa hojjetaa Itiyoo Teelekoom nama 30 ol ajjeesan calliste gaafa hojjetaa mootummaadhaa kaachitti aangaawee achitti ergame wanta godhan calliste gaafa nama garagaraa achitti wanta godhan calliste rakkoo garagaraa gaafa isaan qonnaan bulaa buna gurgurachuu dhorkanii karaa cufanii waa meeqa geessisan callifte arra gizee shiftaa akkasitti ummata dararu jiru ummata irraa haxaa'u seenan wallaggaa faa dirmannu yoo kayyattu taate naa hojii ka walii gallu fi Oromoo hedduu hojii ka walii galtu yoo shiftaa san balleessinaa ka taatu taate ala wasaala walii galle ala wasaala shiftaa ummata keenya akkasitti kun jiru san balleessina waliif galla shiftaan ammoo ergamtuu taate mootummaa dhiigni qeeroo kumni shan itti dhangaleessan masaraa mootummaa cabsitee namaaf ergamtee qawwee dhooytee mootummaa tana haa darartu yoo kanaan jettu taate noo waliin gallu Oromoolleen si wajji waliin galtu jechuudha tana sirriitti beekuu danda'u qabna kanaafuu bifa kanaan mootummaa kanaaf ummata keenyaaf dirmachuu qabna mootummaa waan dansa hojjechaa jirtan shiftaa barbadeessuu irratti jabaachuu qabdanii laaffachaa jirtanii nuti isin komachina mootummaa shiftaan haga kanatti miila dheereeffatutti dhiisuun qabdanii amma immoo uummanni wallaggaa nagaa harkachuudhaaf barnoota isaanii ijoolleen deebi'uudhaaf naggata isaanii deebi'uudhaaf qonnaan jiraatan nagaan jiraachuudhaaf kan hoteela qabu hoteela isaa nagaan gurguratee jiraachuudhaaf nageenya uummata wallaggaatiif deebi'uu ka qabu shiftaa balleessuudhaan dirmachuun amma dirqama oromummaan nurraa qabdu jechuudha tana dhugaan jira tana isii tana sirrii beekuu qabna har'aaf hanganumaan ja'a kijibdoonni muumichi ministeera aangoo irraa ka'uuf deema jettan kijiba akkanaa dhiisaa kijiba biraallee dhiisaa isiniin jenna dhugaadhaaf du'a dhugaadhaan dubbadha dhugaadhaaf dhaabbadha gaaf takka ruuhiin rabbii uume tun isin keessaa bahu teessi rabbii na uume ka isin uume ka guyyaa boruu fuula isaa dhaabbannu jechaan isin jaaladha halkan gaarii qabaadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh